Barasa nabe. Amaarifi kun ilkaanitti na qabatti. Ilkaanitti na qabatti. Shiba qaanu duwwaan dhugu. Shiboo xiqqootti naa godha gaafan jedhu isaan garuu malaataa inni qorichatti naa godhanii dhalaa kennanii. Qoricha gaafan dhugu garuu sa'aatii sanaaf baay'ee namni kan Hayila Sillaasee miti amantichi. Kan Minilikii miti. Kan Kiristoosidha. Kan Phaawulos fa'a, kan Phexros fa'a, kan Ximotewos fa'a. Kuma lamaaf kudhanii keessatti dugda kiyyarraa cuubiidhaan waraanameen ture. Achiis qormaata guddaa ta'e nutti mul'ate. Garuu Waaqayyo keessa na dabarse. Yoom ba'u mo'esni ijoolleen arbi roobii yookaan jimaataa fi roobii karaa dhaabbatanii daabboo kaasaniitu cherchiidhaa fi galii godhu. Amma yoon isaanitti dhaqu isaan maallaan jedhu nyaatee dhufe kan jedhu achiin karaa cabsee kaaffee dudduubaan ba'e inni kilaasii deemee kun mudannoodha. Yeroo namicha laalu bokkaa roobuuf koo fakkaata beektaa dudduuba kooti. Nan taa'ee kun gaama dullaa fudhatee na duukaa kaa'an jedhe. Ummatan barsiiseera deegaa yoon nan deema ta'ee fi chaa'oo ammanuma kan wal arginu ennaan lafaa kaanii akkam maaltu ta'e cunaan kana caalamaan hin dandeenye yoo tariin adeemsisan hojii gaafan jedhu namichatu deeme dursee. Maqaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqayyo tokko ameen. Jaalatamtoota maatii waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka jirtan hundatti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Egaa hundumti keenya nagaa keenya nageenya waaqayyoo bakka jirtanitti lafa jirtanitti haalaa fi akkaataa jirtan hundumaatti isin wajjin haa ta'u. Egaa kuni sanbeet yuubiidha. Akkuma kanaan dura isinitti beeksisnee turre isin beeksisnee turre Keessummaa Abrahaam kan jedhuun sagantaan eegalla jennee turre kun eegalleerra. Kanaafiyyuu bakkuma jirtanitti warroonni sagantaa kana hordofaa jirtan keessummaa qabadhee isinii dhiyaadheera. Keessummaan keenyas barsiisaa keenya kabajamoo Liqa barsiisaa Iyyaasuu Fiqaaduuti. Egaa barsiisaa keenya faana turtii muraasanii taasisna jechaadha. Barsiisaa keenya baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan. Egaan barsiisaa keenya faana wantoota tokko tokko ni kaasna. Gaaffii xinnoos isaaniif qopheessee jira. Egaan tokkoffaa irratti barsiisaa keenya faana turtiin nuti har'a taasisnu isaanis warroonni isaan beektanis jirtanii warroonni isaan hin beekne immoo akka haalaan isaan bartaniif haala dhaloota isaanii yookaan bakka dhaloota of ibsu jechaadha eenyummaa isaanii gabaabumatti akka nu ibsanii carraan kennaaf jechaadha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti nama ameen. Akkuma ati naa kaastee turte maqaan kiyya Gaabbii Akkamitti barsiisaa Diyaaqoon Iyyaasuu Fiqaaduun jedhama. Kanin dhaladhe godina Qellem Wallaggaa ana laaloo qileettidha. Haa ta'u malee barnootaaf godina Qellem Wallaggaa irra yeroon ture gara tajaajilaatti kanan dhufe namni gara tajaajilaatti baay'ee akkan dhufuuf na harkisaa ture tokko tureera. Ani yeroo baay'ee deemsa tajaajiltootaa hojii tajaajiltootaa gaafa laalu gara tajaajilaatti dhufuun jaalladhu ture. Jaalala Waaqayyoo ta'e immoo waamichi Waaqayyoo tariigaa gara kana hidhee gara tajaajilaatti gaafan dhufu abbaan koo tokko Malaaka Tsaayii Qees Darajjee jedhamu gara tajaajilaatti akkan dhufuuf baay'ee na harkisu turani. Ani garuu dhokachuun barbaada. Maaliif kitaabni qulqulluun dhokadhu waan jedhuuf dhokachuun barbaadan ture. Goototni gara tajaajilaatti akkan dhufu na taasisaa turan isaaniif illee galanni koo guddaadha. Haa ta'u malee amma sana booda hojii mootummaadhaan gara godina Wallagga Lixaa eddan dhufee waggaa 8ffaa jalqabeen jira. Waggaa 8 godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbiirraa kan ani jiraadhu. Achi keessattis tajaajila adda addaadhaan hojjechaa ni ture. Guddina yookaan babal'ina amantaa kanaafis ta'ee guddina namni gara amantaatti akka guddatuuf amantaa isaatti akka jabaatuuf tajaajila kallattii adda addaatiin laachaa tureera. Wallagga Lixaa kallattii adda addaa irra naanna'ee
yeroon tajaajilaa ture kana keessatti bifa gaariinis jira, bifa badaanis jira. Wanti namatti tolles wanti hamaanis jiru. Haa ta'u garuu walumaa galaa seenaan koo kana fakkaata. Tole barsiisaa keenya baay'ee namatti tola. Egaani daawwattoota keenya akkuma barsiisaan keenya nuuf ibsanii isaanii warroonni isaaniin beektanii hedduun keessan ni jirtu. Warroonni isaaniin beekne tarii guyyaa har'aa kana gara YouTube kanaatti kan dhuftan immoo eenyummaa isaanii bakka dhaloota isaanii gadi fageenyaan nuuf ibsaniiru jechaadha. Egaan barsiisaan keenya as keessatti akka gara tajaajilaatti illee isin seentan abbaan isin kaastan kun bakka guddaa akka qaban ibsitaniittu. Egaan gara tajaajilaatti kan nama waamu gara mana waaqayyootti kan nama waamu isuma waaqayyoodha mataa isaati. Haa ta'uti waaqa gaditti immoo namni akka jiraatu ni beekama jechaadha. Isinis kaastaniittu mee abbaa kanarraan alawu namni biraa tajaajila kanatti fakkeenyaaf wangeela irratti akkuma jedhamu hiriyyaan badaan daandii badaa namatti agarsiisa. Hiriyyaan gaariin immoo daandiidhuma gaarii namatti agarsiisa jechaadha. Kanaaf iyyuu hiriyoota keessan irraa kan isin wajjin guddattan naannoo keessatti mee haala kamiin isaanu bakka kam jiru guyyaa har'aa isin tajaajilaa mana amantaati isaanu warroonni isin faana naannoo tokko tokko keessa turtan mee haaluma isaa kana baay'ee gaariidha. Haa ta'u yeroo xiqqummaa kiyyaa ka'ee gara mana qulqullummaatti gaafa ani deddeebi'u xiqqummaa ta'ee gaafani gara mana qulqullummaa deemee ijoollee isaanaatiitti dabaladhee gaafan faaruu jalqabullee tariitii ani namummaan koo yeroo sana baay'ee ariifadha. Akka amma wangeelli nu garafee gadi nu qabe osoo hin taane hin jarjara nan ariifadha. Namoonni nu shaakalchiisan faaruu nu shaakalchiisan takka harka wal baastee jedhu takka harka gadi buuste jedhu harka mudhii keetti qabi jedhu sana keessa ba'ee yeroon bakka nan dhiisaa beluudhaaf jedhee nan dhiisaa yeroon jedhu harmeen kiyyaallee arcummeedhaan kan isheen mana qulqullummaatti na ariitu. Haa ta'u malee sana keessa darbee waan hundumaa keessa tarkaanfadhee yeroo dhuman gara Wallagga Lixaa dhufee jira. Namoonni kallattii adda addaatiin yoo istaafii ani hojii mootummaa hojjedhu barsiisaadhaani istaafii hojjedhullee qeesii akkasiidha qeesiidha maali jedhaniillee yeroo naasaan jira. Sana keessatti garuu ani gara tajaajilaa kootti ergan fuulleeffadhe booddeen ilaalle. Wanti akkati booddee ilaaltu godhan garuu wanti baay'een jiraachuu malu. Keessaas haa ta'u halarraa akkati booda kee ilaaltuuf akkati tajaajila kana fuulduratti hin tarkaanfanne wanta nu godhan hedduun isaanii jiru. Haa ta'u garuu ani namummaan koo kadhannaadhaan immoo yeroo baay'ee nan kadhadhaa kutaa macaafa qulqulluu nan dubbisa fuulduratti tarkaanfachuu wanti sidaan geessu hin jiru waaqa qabattee jennaan kaayyoo keessa waaqayyo si milkeessa. Haa ta'u garuu waan hundumaa isaa amma waaqayyo na milkeesse tajaajila keessas namni ariyaan baay'ee ani jaalladhu tokkollee yeroo baay'ee akkaataan barumsaa teoloojii Sillaasee irraallee fageenyaan illee akkan hordofuuf haala baay'ee na mijeessaa ture. Isaaf illee baay'een galateeffadhaanii waan baay'eedhaan akkan achi keessa seenee achitti illee haala baay'ee na hordofuudhaan akkam taatee ta'essa geesseettaa akkam maaltu sitti ulfaata jedhee na gaafachuudhaan baay'ee na bukkee dhaabbachaa ture. Sana keessattis ani waan baay'ee argadhe. Gaafa barumsa jalqabdu waan baay'ee jira. Ani barumsa kan hin baradhu kan manfasaawii irraan kan alamaawii irraan dhiibbaa baay'een jira. Sana keessa darbee waaqayyo garuu na gargaaree amma darajaan irra jiru kanarra geera. Baay'ee namatti tola. Egaan kiristaana ta'eetis kan hin qoramne hin jiru hundumtiyyuu qormaata keessa darbeeti kan as gahu. Sirumayyuu manni amantaa keenya immoo abboonni keenya akka nu barsiisanitti abboonni illee yeroo kadhannaa kadhatanis yeroo bakka gadaamii adda addaa baraa adda addaa ta'anis illee qormaanni yoo isaan qunnamuu baate waaqayyo nu wajjin hin jiru amma jedhan gahu jechaadha. Sababni isaas waaqayyo qormaata keessaan waan ta'eef kan nutti mul'atu. Kanumaan wal qabsiiseen egaa tajaajila keessatti wantoota baay'eetu nama qunnama qormaata isaa ta'u waan gaarii isaa ta'u isaan keessaa mee qormaanni tajaajila irratti si mudate yoo jiraate nuuf barumsa akka ta'u warroota kana hubachaadhaan warroota nu hordofaa jiran kanaafis barnoota akka ta'u qormaanni isin mudate qormaata kanarraa akkamitti akka darbitan uummanni kunoo
kiristaanoo qormaata kanarra akkamitti akka darbuu danda'ume ofumarraa kaasaatii xiqqoo ishii nu ibsa. Baay'ee gaariidha. Yeroo baay'ee kiristaanaaf daandiin ce'umsaa qormaata. Qormaanni iddoo hin jiraanne namni tokko hin jabaatu. Akkuma madooshaan bizmaara jabeessu qormaanni kiristaana jabeessa. Akkamiin yoo jenne warqeen warqummaansaa abidda buufamee akka ilaalamu namni tokkos kiristaanaa keessatti qoramee ilaalamaadha. Qormaati garuu kallattii lamatti qoodama. Qormaata abbaan of qoru, qormaata seexanni qortu. Qormaata ofii isaatii namni seexanaaf karaa banee seexanaaf kallattii agarsiisee raatee erga seexanni isa qortee seexanan na qore jechuun kan jedhu baay'een jira. Garuu seexanatu isa qora osoo hin taane abbichatu of qore. Qormaan immoo kiristaanaa keessatti gaafati amantaatti jabaattu gaafati daandii amantii qabattee deemtu sitti dhufu baay'een isaa hin jira. Qulqulluun Phaawulos lammaffaa Qorontos boqonnaa 4:17 irratti akkas jedha. Qormaan shishifoon qormaan xixiqqoon nuti amma baannu jireenya bara baraa isa safara hin qabneef nu qopheessaadha. Qormaan xixiqqoon nuti amma baannu ishee nuti amma dandeenyu kun jireenya bara baraa isa safara hin qabne sanaaf nu qopheessaadha. Ana yeroo baay'ee kudhaamni koo kanaadha. Jalqaba gaafan tajaajila jalqabee wanti ani qabadhe tokko kana lammaffaa immoo lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 4:11 jalqabee maal jedhaa ati namoota barsiisutti duuba hin deebi'ini. Amma gaafan dhufutti kan isaan gorsii isaanin hubachiisi. Yeroo isaan barsiistu yeroo isaan gorsitu kana kennaa hafuuraa isa abboonni harka mataa kee irra kaa'uudhaan siif kenname sana hin irraanfatini. Yeroo kana immoo erga akkas jedhee booda xiqqummaa keef immoo eenyu sin tuffatina. Mucummaa keetiif eenyu sin tuffatina. Ani mucummaa kun tajaajilatti kan hin seene luqqisa kana qabadhe. Eenyu sin tuffatina. Ati kutattee kanaan waaqayyo si gargaara. Gaafa deemtu ati waaqayyoon qabaadhu malee. Qormaan na mudate anaan himachuus hin jaalladhu. Qormaanni garuu namni fuula laala waaqayyoon laaphee ilaalaadha. Kutaan macaafa qulqulluu. Bakkee gaafa deemnu gaafa mul'annu kolfaadha deemnu. Nama qormaata qabu fakkaata. Maaliif qormaatonni nuyi nurra gahan kun tarii namni biraa immoo tariitu gaafa laalutti gufachuu danda'a laata. Tarii immoo kan immoo dhaggeeffateetti jabaatu jiraachuu mala. Ani jireenya kiristaanaa keessatti qormaanni karaa keessaas karaa alaas kan lolu hin jira. Keessorraa jinniin kan isaan bitee hafuurri hamaan kan isaan bitee isaan geggeeffamanii kan qormaata sitti ta'an jiru. Alarraa immoo shakkitoonni kallattii adda addaatiin boolla siif qopheessuudhaaf si ajjeesuuf illee kan qophaa'an jiru. Haa ta'u garuu jireenya koo keessatti ergan tajaajilatti dhufe qormaatonni ulfaatoodha jedhee ani hin daganne gurguddaa ta'anii kan natti mul'atan yoo si kaase yeroo jalqabaatiif bara 2006 waxabajji gaafa 15 namni wayii mana isaatti na waamee edda mana isaatti na waamee booda buna wayii qopheessanii buna maaliin dhugdaa'u jedhan. Sukkaaraan hin dhugaan. Sukkaarri hin jiru ifama wajjin yeroo dhanu shiba qaani duwwaa hin dhugu shaboo xiqqootti naa godhaa gaafa hin jiru isaan garuu malaa ta'anii qorichatti naa godhanii dhanaa kennanii. Qoricha gaafa hin dhugu garuu sa'aatii sanaaf baay'ee na miidhee ture. Eddan manatti galee garuu kadhannaan kadhadhee jilbeenfadhee waaqayyoon kadhadhee uddaasee maaramiin dubbifadhee tsabalaa kaajiruun nanna kiyyatti illee bubuusee siilii nanna kiyyatti gaafa buusu voomitii godheen yookaan hokkisaadhaan hin baase. Waaqayyoon harkaan irra qabe. Yeroo itti aanuuf yeroo madhiyeenya keessatti naannoo bara 2010 keessatti dugda kiyyarraa cuubiidhaan waraanameen ture. Achiis qormaata guddaa ta'e nutti mul'ate. Garuu waaqayyo keessa na dabarse. Kallattii adda addaatiin miyaa hawaasaatiin illee inni kaan keessoodhaan inni kaan bilbilaan gaafa ati barumsaa waan nama sana sirreessu
nama sana gara daandii jireenyaatti sirreessu gaafate barsiistu kan si lolan baay'een jiru. Achirraallee qormaata hedduun ture. Qormaata baay'ee ture garuu Waaqayyoon qabadhee hunda isaa irra darbeera. Qormaata keessa darbamuun kan danda'amu gaa kutaa macaafa qulqulluu dubbisuudhaaf kadhachuu qofa. Tokkoof tokko yoo hin kadhanne qormaata tokko hundirritu. Barataa kutaa 9 baratu kutaa 10tti dabarsuudhaaf maal godhu sitti fakkaate? Barsiisaan qormaata qora. Qormaata heddaa qorame qormaata sana yoo kufe kutaa 9tti hafa. Yoo qormaata sana darbe garuu kutaa meeqa dhaqa? Kutaa 10 dhaqa. Namni tokkos kiristaanaa keessatti gaafa qoramu gonfoo jireenyaatti darbuudhaaf kutaa kennaa isa taanutti darbee argachuudhaaf qormaata darajaa irra jiru sana darbuu qaba. Qormaata sana darbuudhaaf immoo kadhannaatti jabaachuu, Waaqayyootti jabaachuu, gara Waaqayyootti fiiguu jabaachuu qabaa jecha. Kanaaf namni kam qormaata kan jibbu osoo hin taane qormaata illee jaallachuu qabna. Abboonni maal jedhu warri galeef abboonni amantii warri galeef yoo hin qoramin oolan har'a Waaqayyoon natti dhiyoon oollee. Waaqayyo maalan balleessanii boo. Yoo maalin ta'a nuuni yoo qoramne boo. Isaan garuu yoo hin qoramne boo. Waan isaanii galeef. Gaafa qoraman seexanni fuula Waaqayyootti waan isaan kasasuuf Iyyoob boqonnaa 4 lakkoofsa 6. Seexanni ijoollee Waaqayyoo kasasuuf fuuldura Waaqayyoo dhaabbateedha. Ijoollee maali? Ijoollee Waaqayyoo. Ijoollee isaa kasasu. Ijoollee Waaqayyoo. Ijoollee Waaqayyoo kasasa. Amma yoo ilaalte kan hojii adda addaa jal'inaa irratti argaman daandii irratti baay'ee argita. Isaanii kasasamu argite beektaa? Hin kasasamu. Kan kasasamu kan himatamu warra kaan Waaqayyoo warra Waaqayyoof adda ba'e. Kanaaf gaafa qoramnu qormaanni kun anaaf gaariidha jennee fudhachuu qabna jechuudha. Itti amannee gammachuudhaan fudhachuu qabna. Jireenya keenya keessatti namni yeroo baay'ee maal barbaada? Algaa baalgaa waama daandii wal qixxee barbaada. Atileetii tokkotu maal jedhaa? Hin fiiga. Fiigichoo fiiga. Hin fiiga. Maal jedhaa? Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 9:34 irratti akka argattaniif fiigaa. Gonfoo jireenyaa akka argattaniif. Baay'een namaan fiigaa. Atileetiin hin fiigaa. Inni kiristaanaa isaatti hin fiiga. Fiigichoo keenya kan nuyi itti mo'achuu dandeenyu garuu maaliin? Akkam goonee mo'anna? Isa jedhu yoo kaasne atileetiin kun attamitti mo'atteedhaan interview godhu gaazexeessaa wayii. Akkuma amma akkasuma cannattu kana jechuudha. Gaazexeessaan kun maal jedhaa? Akkamiin yeroo hundaan mo'atta akkamiin mo'attaa? Ani wayiifan mo'adhaa. Citi isaa dubbata bara. Nutis kiristaanni kana wanti atileetii kanaaf milkoomina ta'e nuuf illee milkoomina. Maal jedhaa? Anaanii akka milkaa'u kan na godhe waan lamaa. Innis ani yeroo baay'ee isa na aarsus isa na faarsus hin dhaga'u. Isa maal godhu isa maal godhu? Sana aarsus sana faarsus. Isa na aarsus isa na faarsus hin dhaga'u. Maal jechuu isaadha? Yeroo baay'ee nuti jireenya kiristaanaa keessatti yoo namni nu faarse kan tuuddaasee barbaada. Yoo namni waa'ee keenya moggosee guddisee haasee hin jaallanne ta'uu hin qabu garuu. Atileetiin sun garuu maal jedhaa? Odoon fiiguu yeroon fiigu sana otoo namni isa na jajaa jira jedhee ani galagalee ilaalle namni biraan tarkaanfiidhaan dhufee na dursa ture. Sana faarsu. Inni na aarsu immoo amileekootti bu'ee akkam booddee hafee inni kan biraan akkana darbuuf osanni na dheekkamaa jiru jecha naan jedhaa jiru odoon galagalee ilaaleera ta'e inni na booddee sun dhufee na dursa ture. Jireenya kiristaanaa keessattis isa si faarsus dhaga'uun qabdu. Isa si aarsus dhaga'uun qabdu. Yeroo hundumaa seenaa Qidist Maarinaa hin beektaa? Ani seenaan Qidist Maarinaanaaf bu'uura koodha. Odoon waa'ee Qidist Maarinaa hin beekne baay'ee isaan gufadhaa dheellaa yaada gaafan taa'ee yaadu. Maarinaan Maariyaam jedhama maqaan ishee ture. Abbaan ishee haati warraasaa gaafa duutu gara sadarkaa monokkosuuf jedhee gara gadaamii gaafa deemu si biraan hafuun si duukaan deemaa jiru. Maal akkam na fuudhan faana deemta ani gadaamii dhiiraadha kan hin deemu. Yeroo inni jedhu deemtee rifeensa mataa ishee kukkutattee dhiira fakkaattee dhufte. Maal har'aa kaatee Maariyaam naan hin jedhin. Maariinaa naan jedhu. Gadaamii eessa dhaquudhaaf? Kan dhiiraa seenuudhaaf. Gaafa deemtu abbaa faana abbaan ishee deemee gadaamii gaafa deeman qabeenya isaa hunda isaa hiyyeessotaaf qoodee deeman. Achi gaafa geessu garuu
qormaanni isheetti dhufe akkuma sammaasu. Abbaan ishee gaafa erga sadarkaa malokkosuu irra gaane manokkosanii ergadhanii erga abbaan boqotee namni naannoo sanarraa gadaamii sanaaf deeggarsa godhu jira ture qabeenya kan qabu. Namni sun gaafa dhufu maarinaan dhiira fakkaatteedha kan isheen jirtu. Isheen garuu malee durbaadha. Abbaan kun baay'ee bareedu kennaa nama qaban fakkaatu. Seexanni gaafa dhufu akkasii si jajaa dhufa beeku. Baay'ee masi guddisaa dhufa. Bowwaa si barbaadaa jira garuu si ajjeesuuf si balleessuuf si darbachuuf. Hernaanuu abbaan kun mana koo dhufanii akka isaan naa eebbisan hin barbaada. Abboota warra dhufanii gabaadhaa waan bitamu bitan duukaa akka isaan dhufanii deemtu bulchaa gadaamii sanaa gaafa sofsiisu. Bulchaan kawaalaa sanaa haa ta'u jedhanii eeyyamuuf. Fudhanii deemanuu isaaniin achi kaa'anii mana nama sanaa kaa'anii ofii gabaadhaa waan bitamu deemanii warri hiriyaan monoksee sanaa jecha abbaa mariinaadhaaf Qidist Maariinaadhaaf kan addunyaa ta'an. Yeroo kana intalli namicha sooressa sanaa abbaa mariinaa gaafa laaltu hin hawwite. Garuu nama biraa wajjin kan isheen ejjitee jirtu. Itti gaafatama raayyaa waraana biyya sana geggeessu wajjin kan isheen ejjitee jirtu. Si'a kana gaafa piriginaansiin irratti mul'atu waa tokko murteeffatte. Anaan kan akka na godhee abbaa mariinaadha jedhee ni madda jetti. Abbaa mariinaan garuu Qidist Maariinaadha bee isheen saalli ishee dhaltu. Kan akkas na godhee sa waraana sana yoo ni madde waraanni sun lafa deemutti iddoo adda addaa deema waraanni iddoo takka hin taa'u isa maal jedhee ni madda jetti. Maqaa balleessuudhaaf. Abboota irrattis maqaa balleessin baay'een jiraachuu mala. Jechuun namoota of qoodanitti. Inni akkasiidha, ebeleen akkasii, ekeleen akkasii. Ho'i immoo ati gaafati gara kiristaanaatti kaatu maqaa baay'ee sii laatamuu danda'a. Sana dhaga'uun qabdu garuu. Qidist Maariinaadhaan maal jedhu gaafa akkas jedhamu isheen gaafa isheen ciniinsuun qabate deessu maalidha jedhee abbaan gaafata. Abbaa Maariinaat akkas na godhe. Yeroo kana mucaa sana baataniitu abbaan mucoo kana gara gadaamii geessu. Mucaa kana harkaa fuudhaa. Hojii cubbuu abbaa gadaamii kana keessaa abbaa keessanii teessan kana ilaalaan harkaa fuudhaa. Hunda kana waamani abbaa Maariinaa Qidist Maariinaa jecha. Qidist Maariinaa. Waaman. Kunoo kana sitti akkas godhee akkamitti akkas goote jennaan nan balleesseti qannoona naa kennaa. Kan dogoggore. Gootetti garuu. Saalli ishee iyyuu dhalaadhaam. Barumsa irraa argadha kanarraa. Yeroo kana Qidist Maariinaan nan balleesse qannoona naa kennaa. Gadaamiidha abbaarraa hin ari'an. Gadaamiidha gaafa ari'amtu garuu gadaamii ala teesseetu aannan re'ee aannan gaala nama kadhattee mucaa kana obaasti. Mucaa kanatti duukaa gadhiisan. Yeroo booda garuu waggaa 7 erga isheen fixxe waggaa baay'ee erga isheen lakkoofte booda Waaqayyo abboota gadaamii sana keessaa ergamaatti ergee namoota kan biraa asofsiisuu jalqaba. Tokko dhaqee abbaa gadaamii kana bulchuun akka Gooftaan Yesuus Kiristoos dubartittii ejjarratti qabamte gara isaa gaafa geessanii maal ittiin jedhee qulqulloof goona beektaa yeroo baay'ee gaafa nama irratti haasa'u gaafa tariitii qulqulloota irratti haasa'u jennaanoo maal jedhanii yoo jennaan namni cubbuu hin qabne akaa fuudhee dura ishee haa rukutu jedhee lafatti barreessee yeroo sana warri kaan maal taane warri ishee rukutuuf turan hin sokkan. Akkas taanaan nuyi Qidist Maariinaa kanas keessa hariinee qulqulluu waan taaneef jechaadha kaa'u. Deebi'an of ilaala. Deebi'anii Qidist Maariinaan akka isheen deebituuf godhan. Erga deebite garuu mucaa isheedha jedha kan isheedha jedhanii itti kenname jechuun isheen dhiira gaama sadii kanatti. Mucaa inni godhate jedhanii gaafa itti kennanu mucaa kana tuuta gara gadaamii deemtee barsiisuu jalqabde. Yeroo ishee gaafa ga'u boqotte. Dhaqna dhiqanii kafanuuf gaafa dhan garuu qaamni saala ishee dhalaadha. Hin bu'an. Hin balleessine. Qidist Maariinaa ho'i nuu dhiifama nuu godhii. Sitti balleessine jedhan erga isheen duute jecha. Gaafa isaan akkas jiran molokseen wayyaa achi keessaa iji isaanii hin argu ture.
iji isaanii kan hin agarre yeroo baay'ee garuu isheen isaaniin dhattee kan ilkaa fuutee deemsistu hojii baay'ee gargaartu uffata isaanii illee miiccatu boo'ichaan naqaniitu reeffa ishee harka ishee lafa isheen ciiftu fuudhanii iji isaaniin baname qulqullummaa waan qabduuf. Anaaf gaa seenaan Qidist Maarinaa kun barumsa naa ta'e beekumsa naa ta'e gara fuulduraatti akkan tarkaanfadhu na taasisa jechuudhaaf nirreessa dhifama. Rakkoon qabu barsiisaa keenya. Egaan barsiisaa keenya wantoota baay'ee nu kaastaniittu amma meetoon dagatiin kanumaan itti dabaleen jechaadha. Lallaba wangeelaa VCD hojjettan jechaadha. Kottaatii ilaalaa mata duree jedhuun barnoota hedduu gaaffii yeroo ammaa kana mana amantaa keenya irratti ka'u kitaaba qulqulluu garaagaraa walitti fiduudhaan kan 66 kan shakkitootaa kan mana amantaa keenyaallee amma fakkeenyaaf amaariffa salphaa jedhame yookaan qallaala amaarinyaa jedhame illee kitaabni jira. Kitaaba sun irratti waan baay'ee akka jijjiirame illee achirratti kan ibsitan jechaadha. Mee amma yaa'u amantaa keenya keessatti gaa yoo nuti waan gaarii hojjennedha isin kaastaniittu sir wantoonni garaagaraa kan nurra gahani akkuma caqasa nu kaastan immoo lammaffaa Xiimotewos 4:11 irratti nama barsiisu duubatti hin deebi'iin akkuma jedhu kana osoo duubatti hin deebi'iin kana kaastanii nu barsiistaniittu VCD sun irrattis illee amma namoota irraa mee yaada maaliitu isiniif kenname erga isa laalaniin booda warroota amananirraas warroota hin amananirraas illee mee maalumatu qormaanni dhufuu ni danda'a gaaffiin adda addaa arrabsoon adda addaa jedhamiin adda addaa waan baay'ee dhufa waan ta'eef waanuma arginudha kiristaanummaa keessatti mee kana gabaabsaatii nuuf ibsa. Baay'ee gaariidha. Ani VCD lakkoofsa tokkoffaa kan hojjedhe kottaatii ilaalaa kan jedhudha. Kottaatii ilaalaan kun egaa waan baay'ee of keessatti qabata beektaa. Kottaa ilaalaa kan jedhamu sun maal ilaalaa? Namaaf kottaa itti waamicha goota. Erga dhufee maal ilaala? Isa jedhamu achi keessatti baay'ee isa dhaggeeffattee taanaan argiteetta egaa. Akkaataan kutaa macaafa qulqulluutti geeddaramee wanti achillee kutaa macaafa qulqulluu illee dogoggorsuudhaaf barreeffama isaallee kan balleessan jiru. Sana booddeellee waan baay'eedhaan kan isaanii kutaa macaafa qulqulluu akkaataa namni dogoggoruu danda'u kan godhan. Haa ta'u garuu sana hojjechuu kootiin YouTube irrattis gadhiifamee kaasetaan deemamees nagadameera. Haa ta'u garuu parsantiin keessa darbame kan iddoo adda addaa dawwalanii keessa kun na qabbaniifate aannan dhugee kan jedhan baay'een jiru. Baay'ee tokkoffaan ani waraana jedhe Adaamaarraa tarii ammallee asinis hordofuu arguu danda'a ta'a YouTube kanarraan ani mana amantaan deemuun ture. Gaaffina keessatti uuma ture jireenya kootti naan jedha silkii koo achirraa fudhatee na dawwala. Waa'een ortodoksummaa koo baay'ee isaa na dogoggorse itti namanuun ture. Gaafa ilaalu garuu bakka dhugaa lafa jirtu waan hin argeef ani guyyaa gaafa sanaa keessattis kan hafeellee hin beeku. Tokkos akkuma kana naannoo Antoomarraa waraadaa wayina kan inni itti ani amantaa kana hin turre garuu VCD kana jalqaba isaa waan amantaarraa nama dhiibuun haasofne jalqabaa jechuun akka nama amantii kan biraadhaaf amantaa layyeen barsiisu jalqabni isaa natti tollaan ilaaluun jalqabe achiin hin jalqabne mun ilaalee numa ilaal na dhugee achirra deebiin dhaggeeffadhe. Tekstii sana barreessin wangeela irra geesseen kutaama wangeela adda addaa walitti coree wal bukkee qabee ilaalee gaafa ilaalu dhugaa jiruun argine. Gaafa sana maallaa wayyaa hidheen adawwala. Gara mana qulqullummaa naannoo isaa jiru deemee hidheen luba naannoo sana wajjin wallaa agarsiiseen akka isaan cuubanii gara amantaatti deebisan illee amma ta'utti gaame. Kan na arrabsanoo silkiidhaan adeessituu wayii amantaan ortodoksii malee lafarra hin jiru. Akkam jechuu barbaadde kan jedhan arrabsuudhaan hammallee si ajjeesna maal si goonaa kan jedhan illee jiru. Armeen tokko bataskaana kaatedraalii sariitii gimbiirraa gaafa Hacaaluun du'ee bulee ganama sanaa dawwala. Maallaan jedhu sitti fakkaata. Adaraa yaa Iyyaasuu Hacaaluullee poolitiikaadhaaf ajjeesanii wangeelaa fedhanii manaa fi qonni si ajjeesu adaraa eeggadhu naan. Maalan ittiin jedhe sitti fakkaata. Armi ani yoon du'e waan gaariidhaaf hin du'e. Odoo waan karaa gaariirra jiru yoon du'e anaaf ga'ee miti. Hin jedheenii isaaniif deebise. Maal jechuun barbaade kan isaan haasa'an baay'eedha. Har'allee argiteetti ta'ute.
gaafa barumsi waa'een shakkitoota barsiifamaa ture hagaanantii dadhabaa olee sila maal jedheeyya hafuura manaafiqiidhaan qabamne magaalaa Qaachis keessaa Ortodoksii balleessuudhaaf wanti nuyi hin godhin hin jiru jedhee manaafiqiin gaafa caraanaa ta'e hafuurri manaafiqii jecha hafuurri manaafiqii illee hin jiramne akkuma hagaanantii hafuura biyyaan iyyuu manaafiqiin illee hin jira. Kun jira isa kanaaf immoo nuni ijoolleen Ortodoksii Tawaahidoo wanti nurraa eegamu maalidha? Kutaa macaafa qulqulluu dubbisuu qabna. Abboota barsiisan barumsa gaafachuu qabna. Namoota gaaffii waan sitti tolu deemtee nama gaafachuu qabda. Yoo inni illee nuti gaafatte hin beeku ta'ellee innis nama biraa sii gaafachuu danda'a. Atis dabartee nama biraa gaafachuu dandeessi. Sooshaal miidiyaanis jiran. Kan gaaffii itti waalta akka postii goote kan gaaffii sana sii deebisu baay'een jira. Gaaffii kamiif illee deebii qabaachuu qabna. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 3:15 gaaffii gaafatamtaan hundumaa deebisuuf qophaa'oo taa'edha. Bakka yeroo hunda qophooftee taatan ati waraqata duwweetti fiiguun qabdu bee. Waan barreessite duwweet mini amma dandeessi illee sammuutti qabachuu maali waan namni yeroo baay'ee irra deddeebi'ee si gaafatu akkam sammuutti hin qabatteeti. Deebisuu qabda bakka. Engadda tajaajilaf gara kaachisiin gaafa dhufnu maaltu muddatte bakka. Konkolaataa keessaatu tokko ati eessa deemtaa? Haidee dabalaa deemaa jiru hin jedhu. Achi booda waa'ee amantaa natti kaase. Waafa waa'ee amantaa kaasu dhiisi waa'ee amantaa nun hin barbaachisu. Waan gaarii iyyuu haasofne waan biraa iyyuu haasofne finnu naannoo bakka hin qabinaa jedhe. Isheen dhaggeeffadheef isaaf hin deebii laadheef. Gaafa isaaf deebii laadhu kan biraan wacce dudduubaa kee. Deebichi waan isa waraaneef. Ammas deebii gaaffiin gaafadheen immoo isa immoo waan biraa dhiisi. Mee gaaffii kana duwweenaa deebisi. Gaafa sanatti sirriidhaan jedhe. Hin beeku jedhe. Kanaaf horeennan beektaa adaraa naa ibsi anaafis naaf galu boriif nama biraaf deebii taa'e. Immoo siin ibsu. Jennaan inni jarjaraan tokko jalqabaa kee maal jedhaa? Waan si gaafadhaa naan jedhe. Ishee gooftaa koo hin jedheen. Namni Kiristoosiin amane tokko Kiristoosiin fakkaachuu hin danda'u. Maal jechuudha? Namni Kiristoosiin amane tokko Kiristoosiin fakkaachuu hin danda'u gaafa nanaa jedhu. Ishee siif maal fakkaataa hin jedhu. Anas si gaafatee ayee maal gaaffii irratti hin gaaffii si gaafadhe siif immoo maal fakkaataa siin ibsaan jedhe. Kadhaabota tokko kan biraan maal jedhaa? Gaaffii isaa deebistuun malee bukkee siin dabarru. Maal jettee hin jedhe. Ishee si waan si gaafadhaan immoo salphaadha siin deebisa. Ati namni Kiristoosiin amane Kiristoosiin fakkaachuu hin danda'u hin jedhe. Mucaan na gaafatu kun maal fakkaata? Mataan caraanfoodha. Uffanni waan biraadha. Achiin hin danda'an jedhe. Kiristoosiin fakkaachuu hin danda'an. Ishee ati Kiristoosiin fakkaattaa ree? Kiristoos caraanfoo mataa akka keetii kana qabaa gaafa deemaa ture. Uffata akka kee kana akkasii godhatee deemaa waan jedhe. Gaafa sana afaan isaa qabate. Tiksiidhaan hin manniif. Maal jechuun barbaade? Namni yeroo hundumaa ogummaallee qabaachuu qaba. Amantaa keessatti. Nama waan gaarii qabaadhati. Waan gaarii qabaattee nan yoo mummoota malee immoo. Ati garuu haminan baatin. Jallina garaatti hin qabatin. Wanta waaqayyoof hin taane yaada keetti laphee keetti maal keetti baattee hin deemin. Isa kana yoo kana taate immoo hin dandeessu. Milkaa'uu hin dandeessu. Kana fakkaata. Baay'ee namatti tola. Egaa hordoftoonni keenyas waan gaarii akka barachaa jiran abdii qabna. Warroonni gara YouTube kanatti dhuftanis yaa'u miseensa ta'u subscribe gochaa deema. Obboloota keessan hiriyoota keessaniif share godhaa. Tajaajilli kun asumaan itti fufa jechaadha. Egaa dhumarratti immoo anan isin kaasuu barbaadu walumaan qabsiiseeni. Amma mee Ortodoksotaaf isin ergaa isin yookaan dhaamsa isin dabarsitan amma fakkeenyaaf yaa mana amantaa keenya irratti karaa garaa qormaanni dhufaa jira. Hundiyyuu qubatti qabaa jira. Fakkeenyaaf poolitikaa keessa galchuudhaan illee mana amantaa keenya kana irratti kan saba tokkoofaa kan taasisan illee ni jiru. Mee kiristaanota jiraniifoo mee kana malee immoo tajaajiltoota akka keessan tajaajilan barsiisota wangeelaatiif faarfattootaaf mee akka tajaajila mana amantaa tokkotti mee dhaamsa isin dabarsitan qormaata kanaanis wal qabsiistanii tajaajilaan maal gochuu qaba tajaajilamaan maal gochuu qaba maaltu nurraa eegama jedhu hordoftoota keenyaaf hunduma keenyaaf akka barumsa
baay'ee gaariidha. Yeroo baay'ee maaltu jira beektaa? Waan rakkasatu waan uddiitti iina rakkasiisuudhaaf. Poolitikaan rakkasa. Inni tokko mo'ee hin kufee, kan biraan mo'ee hin kufee, kan biraan mo'ee hin kufee, kan biraan mo'ee hin kufu. Akkasumaan deema. Poolitikaan. Amantaan garuu amantaan hin kufu miti. Waan rakkasus miti. Fakkeenyaaf amantaa kan saba tokko gochuudha. Amantaa warra Minilikii, Haayile Sillaasee maal nagaam. Kan Haayile Sillaasee miti amantichi. Kan Minilikii miti. Kan Kiristoosidha. Kan Phaawulos fa'a, kan Phexros fa'a, kan Xiimotewos fa'a. Warra hojjettoota Iyyaasuus Kiristoosiin ta'anii tajaajilaa turanidha. Sigala garuu nuraa kan eegamu maalidha? Akka inni kan saba tokkotti hin taaneef isa aadaa saba tokkotti agarsiisu, isa waan saba tokkotti mul'isu sana saba hundaa goonee agarsiisu qaba. Maal ta'a? Kan baataan Ortodoksii isaa akkaataa isaatti yoo mul'ate. Qomoo isaatiin jecha. Qomoo isaatiin qabatee Ortodoksii ta'uu hin danda'a. Wanta isa daangessu hin jiru. Fakkeenyaaf wanti qomoodhaan wal qooduu kun beektaa eessaa dhufee? Wanti afaanii wal qooduu kun eessaa dhufee beektaa? Jalqaba isaa diiyaabiloos fide. Sana immoo nuti isa gargaarree amantaa irratti mana amantaa kana irratti dhiibbaa uumuu hin qabu. Ati immoo tariitii aadaa kee qabattee amantaa kee gaafa qabattu yookaan amantaa kee fakkaattee qomoo kee baadhattee amantaa kee irratti ta'uu dandeessa. Wanti biraan akka silaa qormaata ta'anii garuu sitti dhufuu danda'u. Qormaata sana dhaggeeffachuu hin qabdu bakka. Ati qomoon kee ati isa samiirraadha bakka ati lafarraa waan qabdu. Waa'ee isa biyya lafaa yaadda taanaan akka biyya lafaatti yaadda taanaan yoomiyyuu bee achi hin geenyu. Dorgommeen keenya fiigichoon keenya karaatti hafe jechuudha. Kanaaf nu wanti nu gochuu qabnu wangeela dhaga'uu qabna. Wangeela duukaa immoo namni tajaajiltoonni immoo keessatti tajaajiltoota irraa kan eegamu yoo ani si bira dhufe si fakkaadhe si barsiisuu qaba. Yoon isaa kibbaa bira dhaqi kibba sana fakkaadhe barsiisuu qaba. Yoon isaa Oromoo bira dhufe Oromoo fakkaadhe barsiisuu qaba. Yoon isaa Dabuubii bira dhaqe jechuun isaa kan biraa bira yoo naqe eenyu isaa bira yoo naqe iyyuu isa sana fakkaadhe barsiisuu qaba. Maaliif Phaawulos irraa baranne kaa? Phaawulos maal jedhe beektaa? Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 9 lakkoofsa 19 ka'ee maal jedha? Ani Yihuudiin buufachuuf warra Yihuudiin fakkaadhe. Isa amantaa Xobbee biratti immoo akka amantaa Xobbeen ta'edha. Isa aadaa akarraru biratti akka aadaa isaan ta'edha ta'edha. Wangeela barsiisuudhaaf ka. Malee si ceephee miti. Malee achi si gaffa'ee miti. Si fakkaadhe dhufuu qaba si barsiisuudhaaf. Yohaannis hin jibbate. Ati naan nageessu waan mallattoo keenyummaa keenya jibbaasitti dhufa waan ta'e naan nageessu. Yoos immoo ansi tajaajileerra hin jedhamu. Phaawulosi Phexros maal godhe sitti fakkaate? Phaawulosi jara fakkaatee dhaqa. Phexros immoo lallabaa fakkaatee dhaqa. Hojii isaanii keessatti. Yeroo kana yoo dhuguma akkas ta'e amantaan kee dhuguma sirriidha ta'e akkas godhi kan. Garuu ofiisaa immoo illiinaan kadhataa. Akkas godhi yaa Waaqayyo nuun qaanessi. Egaa kottaa yeera jira warra fakkaatu. Amantaan namicha kanaa sirriidha namicha kana duukaa buune. Yeroo kana jira sana boojii acha. Fakkaatee jecha. Malee wal ceequudha. Tajaajiltoonni akkas ta'uu qabu. Kanaaf kiristaanonni immoo amantaa keessatti jabaadha jechuun barbaada kana duukaa jecha. Barsiisaa keenya baay'ee gaariidha. Egaan hordoftoonni keenyas barumsa guddaa akka argatan abdii guddaan qabaanis egaan amma kanumarraa wal qabatee jechaadha. Kiristaanonni hoo amantaa keenyatti akka jabaannuuf miidhaamsa isin kiristaanotaaf bara kana faan keessattuu barri kun bara hammaachaa dhufeedha bara hammaachaa jiru. Kiristaanotaaf mee maal haa goonu nuti? Mee kanuma barma kana faan wal qabsiisaati mee maal akka goonu? Inni guddaan mee akkuma sila sii kaase wanti nu irratti bu'uureffamne wangeelaadha. Namoota wangeela barsiisuudha. Akkamittiin dhaabbannaa keessan irraa akka humne of eeggadhaa jennee hubachiisuudha. Maalis ta'e maal amantaa keetti qormaanni gaafa sitti dhufu kadhachuudha. Barri kun akka dhufu dursee raajotaan dubbatameera. Wanti haaraan hin jiru. Wanti raajotaan dubbatameetu raawwata.
yeroo raawwatu garuu amantaatti jabaachuu qabna kadhannaatti jabaachuu qabna deddeebiitti jabaachuu qabna kiristaanonni sadur tsooman irra sa'aatii illee itti dabalanii tsoomu kadhannaa dur kadhatan itti dabalanii kadhachuu gaafa sana biyyis nagaa argata manni qulqullummaas boqonnaa argata. Egaan dhaggeeffattoota keenya Liqaa ilaaf Barsiisaa Iyyaasuu Fiqaaduu faana turtii gaarii taasisaa jirra. Dhumarratti gaaffii tokko bichaan isaan gaafadha. Egaa mana amantaa keessatti namni guddate wantoota hedduutu isa quunnama. Kanuma keessaa mudannoo meeshaan mudate hin gaafadha jechaadha. Mudannoon kun egaa nama gaddisiisu ta'uu danda'a jireenya tajaajilaa keessatti. Kan nama kofalchiisus ta'uu danda'a. Yoomillee guyyaa guyyaadhaan yeroo yaaddatan kan nama boosisu kan nama kofalchiisu ta'uu danda'a waan ta'eef kanaaf iyyuu jireenya tajaajilummaa keessatti kan si mudate baay'ee sin ajaa'ibsiise nama biraallee ajaa'ibsiise yoo jiraate kan gaddisiises yoo jiraate ishee kana nuuf ibsa. Mudannoon hin baay'ata. Odoo dubbadhotti iyyuu guyyaa meeqa nan ga'u. Mudannoon hin dhabamu. Mudannoo koo kallattii adda addaa yoo si kaase guyyaa tokko kaampaasiidhaan baradha beekta. Kaampaasii gaafa baradhu halkan amma sa'a sagalii walakkaattan dubbise. Odoon dubbisu guyyaan sirkaa bada beektaa gaafa teessee baay'ee dubbistu. Dubbisaa turee dubbisee narra xiqqoo. Mucaan kana bukkee jiru Ortodoksiidhuma garuu arbi roobii tsoomu ture. Isaanu maalin jedhani ganama kaatu ani riba rafee on of gate na kaasii dheera. Isaan akkas jedhee mucoon kun riyaan koo kun ganama gaafa koo maal yaadata guyyaan gaafa sanaa jimaata ta'uu yaadata. Guyyaan gaafa sanaa jimaata ta'uu gaafa yaadatu edaa Iyyaasuun dhaqee kaaffeen deemu haciisu jedheetu lafan ciisutti na dhiisee ofii kaaffee deemu. Yoon irribaa ka'u sa'aatiin 2:10 irruudha. Sa'aatii 2 ka'ee moo kilaasiin qabu. Halkan dubbisaa buleera beela'eera beektaa keessi koo. Ana amma waa'ee tsoomii yaadachaa jiru akka jimaata ta'e yaadachaa jiru guyyaa yaadachaa jiru. Yoon akkan fiigee daftara kiyya qabadhee kaadhee dhaqee kaaffee salfii galee seenu nyaatan takka hin nyaanne. Kan qophaa'ee mammalataa kan jedhamu dammaaf daabboo walitti godhamee kan too'edhamee qophaa'ee jira. Yoo kana takkaan qammasni ergaan kaampaasii seeni. Hin agarre. Dhaqee kaasee sana fudhadhee shaayillee qabadhee yoon naqee taa'u tizzina jedhe maanyi har'a maaliif nyaata kana har'a fudhadhee kana dura maaliin nyaanne yoo yaadu roobii maannoo jimaat gaafan kana yaadadhu baqqaatii nahee namallee baqqaan beeku namni biraan illee natti gufataa lakka dhaabadhee barsiisaan ture waan ta'eef namni biraan illee natti gufata nayaasuudhaan waan sana achumarra dhiisee nan fiiga yoon bahu mo'esni ijoolleen arbi roobii yookaan jimaataa fi roobii karaa dhaabbatanii daabboo kaasaniitu cherchiidhaa fi galii godhu. Amma yoon isaanitti dhaqu isaan maallaan jedhu nyaatee dhufe jedhu achiin karaa cabsee kaaffee dudduubaan bahee inni kilaasii deemee kun mudannoodha siin jechuuf tajaajila keessatti immoo mudannoo tokko itti sii dabala. Guyyaa tokko dabariin sii kaasuu barbaanne godinan sii baarasuu barbaanne tokkotu ture. Bara sana Amaariffi kun ilkaanitti na qabatti. Ilkaanitti na qabatti. Ani bee dhaqe. Yoon naqu astadaadariin bulchaan bataskaana sanaa oo Oromiffata sanaa sa'an. Sabakaatti gaafatamaa nanaa sa'an. Na gaafatanii eessaa dhufte jedhanii sanbatta maariyaa gubaa'icha kan qopheesse yaa'icha kan qopheesse ittan hime. Yoo kana akkasinaan jedha ture inni sabakaatti gaafatamaan sun ጥሩ መልካም አቤት እሺ እንግዲህ እጂ እኛ አስተዳዳሪ ኦሮምኛ አይችልም ስለዚህ ሙሉ አገልግሎት በአማርኛ ነው እሺ አኒ ላሊጋ ሁዳሚ ሳነጎቹ ፊ እንደንደው አቺቲ ግን አገልግሎት ለአስተዳዳሪ ወይስ ለህዝብ ነው እንዴ ጀናኖ ጀኬሰ ወለላሉ ጀልቀመን ጋፋካን እሺ በቃ እንታ አንጀ ችምበ ኡመታኒ ማልን ጀለ ስትበቃት namni oromiffan dhageenye jiraay inje maalu maanin moje oromiff maanin moje namni tokko maal godhetta inna gaw yoo jedhe ana mo san jedhe isa maalin nage ana oromiffan inje kana laalu fadhi
እንጂው ከዛት ተንፉፌ በሩምሳ ኦሮሞፍ ማን በርሲሲ ጋፈን ጅሩ ይሮን ነው ይችላሉ ቦካሮ ቡፍኮ ፈካተ ይታ ዱባ ኮቲ ነንታኤ ኩን ጋም ዱላ ፍለቴና ዱጋ ካንጂ መታን በርሲሲ ራዴ ጋኦ ዮን እንደ መተፊ ቻኦ አመንማ ከነ ወለርግነ እና ለፋካኒ አከም ማልቱ ቹናኔ ከነ ጫለማን እንደንደኝ ይወተሪና ደምሰለ ወጀ ጋፈን ጀዱ ነብቻቱ ደም ይድርሴ ማለት እንጀቹ እንጀዴ ዋን ባየ ጅራ ሙደኖም ባየ ጅራ አሳለ ከነ ነው በሩም ሳት ለከም በርሲሱ ደንደወች እንጀዴ ባየ ነመት ተላ አሱማኒ የሶን ደገቲን ወንቶኒ ካንሲን ገድሲሲው ሜ ኮሊት ሙደኖ ነው ገዲሰን ባየ ካኖም ቴራን ስለሰጥማው ባየ ሳስ ገድሲሳ ባሄዛ ሙደኖን ሳተሪ ሲቆልፊሲስ አቶ ማለ ሲገድሲስ ኒኒ ነሙዳታ ትሬ ወራና ሙንኮስ ቆርቸ ዱንኮስ ማሊስ ያለበት ጉፉ ባየን ቆጳውሳ ሙደኖ አናፍ ነጥል ፋታው ቱራን ሙደኖም ትሌ አኔ አፋኒ ፈይሮንቺ በለለሙፍ ከ ነሙዳት ለና መገድሲስ አታው ገሩ ሙደኖን እሲ ሙዳቹ ደንዳ ነማ ከሚኑ ሙዳቹ ደንዳ ሙደኖን ኩንገሩ ኑይፍ ቡኡራኑ ተው ደንዳ ዳንዲ ተው ደንዳ ማንጀሩ በይቶን ሲተበካት አጋዲን ሲተደርባት አተም ሞሪቃቲን ጎዳዶ ወይቲን ለማነ ጃረዱ ከናፊ ሙደኖን ሙደቱ አመንታቲ ኑጀበሳ ማለ ነው ሚዱ ባየንሳ ዋኑ ሚደ ፈካታ ነው ፈየዲ አኔ በ ነመና ከሰሱ አኔ ቢሳል ነመና ይመቱ እንጃለዳን ማለት ቤታ አቶኒ ነጂ ጀራቴን ረፈካ ስላሞና ደመሳራ ጥጥቄ ካይና እንጀቻራ ከናፍ ሙደኖን ባየንሳ አብጅራቹ ደንዳ ይሮኑን ጋዋንቴ ዳ የብራሌ ወለት ደቡ ደንደኛ ሙደኖ ባየሳ እንካስኒ እንካሱ አማ ባየንሳ ታው ጋሁ ቡቅስኒ ወየዴ እሺ ጋጋተው ጋዳ ወጥቶ ተገኛ ጃልቀባ ካስተነ ማማቶሩን ወርደፋቶተን በሩምሰ ጉዳ ካርገተን አብዲን ቀባ ዋቀዩ ስናይቢሱን ወጅን ትሩ ከሰኒፊ ኤጋኒ በርሲሳ ኬኛ ፋና ዋን ባየ ሳኒፍ ካሲ ሳቲ ሙራሰ ከሰት ጀቻራ የሮኑ ጋሁ ሃዲዱ ይመለ ጉያ ተኮ ወለርጊኒ አኒስ ነፈሬ ከነ ጫላ ከሩበን አብዲ ጉዳን ቀባ ኤጋን ነጌፈቶ ተገኛ እንዱምት ከሰንዩ ሰገንታ ኬኛ ጉያ ሀራ ኬሱማ አብራም በርሲሳ ኬኛ Liqa Iyyaasuu wajjin kan turre asumarratti xumurra egaan dhumarratti waan dubbachuu qabda yoo jiraate carraasni kenne addaan baana jecha hordoftoonni sagantaa kana hundi keessan bakka jiraatanitti nagaan waaqayyo isin wajjin haa ta'u jedha lafa jirtanitti garuu jabaadha jabaachuun nama barbaachisa baricha keessa barichuu ulfaataa anteef kadhannaatti jabaadha waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u guyyaa dhufaati isaa dhaaltu mootummaa isaa nu taasisu Egaa dhaggeeffattoota keenya hundumti keessan ammas sheer gochuu hin dagatina kana malees immoo isin akka nu wajjin jirtan kan beeknu like yoo gootan yoo nu hordoftanidha subscribe gochuu hin dagatina ittaasiree Keessummaa Abraahaam walni agarra waaqayyo bakkuma jirtanitti isin eegu biyya keenya Itoophiyaa nagaa nuuf haa taasisu araarsummaan haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam eegumsi ergamoota gargaarsi qulqullootaa hunduma keenya faana haa ta'u nagaan waaqayyo isin faana haa ta'u